hordoftoota madda walaabuu miidiyaadhaa bakka jirtanitti nageenyi jaalalli keenya isin dhaqqabu isiniin jecha oduu adda addaa isin biraan geenya. Oduun keenya irraa keessaayyuu dhimma waloo keenyaa irratti kan fuulleeffatanidha. Ani qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorooti. Kallattiidhaan gara oduutti isin deebisa. Oromoon garaagartee amantaa kutaa fi ilaalcha tokko malee Sinodoosii haaraa waliin dhaabbachuu qaba jedhan abbootiin amantaa Afwerq Yohaannis. Guraandhala 17 bara 2023 hiriira deeggarsaa godina guddaan Sinodoosii sabaa fi sablammoota Ameerikaa magaalaa Waashingtan DC'tti yaamuu isaa beeksisee jira. Gamtaan jarmiyaalee Oromoo United Kingdom ummata godinaalee Oromiyaa garagaraa sababa hongee fi waraanaan jiruuf jireenya keenya balarraa bu'eef ni birmanna jechuudhaan waadaa galanii jiran. Amma gara oduu hangafootaatti isin deebisna. Oromoon garaagartee amantaa kutaa fi ilaalcha tokko malee Sinodoosii haaraa waliin dhaabbachuu qaba jechuudhaan abbaan Afwerq Yohaannis ergaa isaanii dabarfatanii jiran. Imalli kun akka hin gufanne irree tokkoon jabaannee walii tumsuudhaan ba'aa waggootaaf sabaaf keenyaaf fe'amaa ture buusuu qabna kan jedhan Afwerq Yohaannis innaa ta'u yoos akka sabaatti kabaja arganna jedhanii jala sararuudhaan ergaalee gurguddoos dabarsanii jiran. Abbaan Afwerq Yohaannis barsiisaa fi luba mana luba waliigala Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaati. Keessaayyuu rakkoo galtee saba Oromoo irratti kiyyeeffatee dhimma amantaa dee'oo godhachuudhaan sabummaa irratti duulamaa jiru kana fuuldura dhaabbachuudhaaf ilaalcha korneyaa kamiyyuu kan hin gaafannee fi dhimma waloo sabummaa akka ta'e jala sararuudhaan Afwerq Yohaannis barsiisaan dabarsanii jiran. Dhimmi kun dhimma Oromummaa kiyyeeffatee fi Oromoo fi Oromiyaa dhabamsiisuudhaaf dee'oo godhatee deemamaa jiru malee dhimma amantaatiin wal qabate akka hin taane Oromoon sabni guddaan beeku qaba jechuudhaan ergaalee isaanii daddabarfatanii jiran. Kanumaan kutaalee adda addaa Oromiyaa keessaa dhimmi amantaan adeemsifamaa jiru dhimma amantaa kiyyeeffate osoo hin taane dhimma sirna kaleessaa olaantummaa tokko saba tokko duudhaa tokko jedhu san kiyyeeffatee deemaa jiru malee dhimma Oromoo fi dhimma amantaa irratti kiyyeeffatee miti jechuudhaan ergaalee isaanii kan dabarfatan kutaalee Oromiyaa garagaraati. Oduu keenya gara itti aanu jennaan darbinu Guraandhala 17 bara 2023 hiriira deeggarsaa Guraandhala Sinodoosii sabaa fi sablammoota Ameerikaa magaalaa Waashingtan DC akka waamame dhaga'amee jira. Hiriira kanarratti Oromoo fi sabaa fi sablammoonni Sinodoosii haaraa mana Kiristaan Ortodoksii waloomaa yookaan Tawaahidoo Itoophiyaa tumsan kan Waashingtan DC fi naannoo ishee jiraatan hunduu akka hirmaatan yaamichis godhamee jira. Ameerikaatti hiriirri deeggarsaa wal fakkaatan gaafa Guraandhala 17 bara 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti ministeera ala Ameerikaa fuulduratti qophaa'aa jedhanii jiran. Geggeessaan Ameerikaa kaabaa luba Saamu'eel Jabeessaa hiriira deeggarsaa wal fakkaatan Ameerikaa Minneapolis akkasumas biyyoota Awurooppaa garagaraattis ni taasifama jechuudhaan ergaalee isaanii kan dabarsan Sinodoosii haaraa Ameerikaa kaabaa luba Saamu'eel Jabeessaati. Obbo Saamu'eel Jabeessaa irra deddeebiidhaan Oromoon tokkummaa isaa eeggachuu qaba. Dhimmi kun dhimma sabummaati malee dhimma Oromummaa qofa irratti xiyyeeffatee fi dhimma sabaaf sablammii biyyattii irratti xiyyeeffate afaan tokko duudhaa tokko kan jedhu kan kaleessaa deebisuudhaa fi Oromoo qofa osoo hin taane sabaaf sablammiin biyyattii dhimmicha kana fuuldura dhaabbachuu qaban jechuudhaan irra deddeebiidhaan yaamicha godhaa turuun isaanii ni yaadatama. Gamtaan jarmiyaalee Oromoo United Kingdom ummata godinaalee Oromiyaa garagaraatti sababa hongee fi waraanaan jiruu fi jireenyaan balarra bu'ee jiruuf birmannaan lammii akka taasifamuuf yaamicha dhageessanii jiran. Oromoonni United Kingdom sagantaalee adda addaa sagalee ummataa ta'uudhaan dinagdeedhaan tokkummaa Oromoo keessatti hirmaachuudhaan
Oromoota addunyaa kana keessaa fakkeenyummaa guddaa qaban ta'uu isaa seenaaleen ragaa ba'u. Haaluma kanaan gamtaan jarmiyaalee Oromoo Yuunaayitid Kingdom uummata godinaalee Oromiyaa garagaraatti sababa hongee fi waraanaan jiruu fi jireenya balaarra jiruuf birmannaan lammii taasifamuuf yaamicha godhanii jiran. Uummanni keenya keessattuu waggoota 4 darbaniif dararaa hamaa keessummeessaa jira jechuudhaan gamtaan jarmiyaalee Oromoo Yuunaayitid Kingdom godinaalee Wallaggaa fi Walloo uummanni weerara humnoota Amaaraan qeerraa buqqeeffaman balarra bu'ee jira fi Booranattis beelaa mudateen uummanni balaa bu'ee jiru birmannaa atattamaan Oromoo mararraa kan barbaadu akka ta'es yaadachiisanii jiran. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu yeroo ammaa qe'ee ofirraa buqqaa'uun rakkoo hammaataa keessa jiraachuu kan ibsu gamtaan kun godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa Walloo fi Boorana qofatti uummanni miliyoona 1,500 caalu rakkoo cimaaf saaxilamu gargaarsa kanatti eeggata jedhanii jiran. Uummata sababoota garagaraan balaaf saaxilamaa jiru kana qaqqabuuf Guraandhala 18 bara 2023 sagantaa galii walitti qabu qopheessaa jiraachuu isaanis ibsanii jiran. Sagantaa galii walitti qabu zoomiin geggeeffamu kanarratti Oromoon guutuu addunyaa irratti argamuudhaan kallattiidhaan hirmaatanii birmannaan lammiidhaaf taasisu keessatti akka hirmaatan yaamicha Oromoonni gamtaa UK dabarsanii jiran. Tumsi taasifamuu karaa waaldaa qarqaarsa Oroo fi waaldaa Maccaaf Tuulamaatiin uummata qobsiisuuf ta'uu isaa ibsanii jiran. Rakkooleen akkanaa godinoota Oromiyaa garagaraa keessatti amma saffisaan dabalaa jiru waan taateef Oromoon qe'ee isaatiif dammaqiinsaan sochii keessa galuudhaan tumsa barbaachisu gochuu qaba jechuudhaan ergaalee dabarsanii jiran. Haaluma kanaan hawaasni Oromoo kutaalee adda addaa yeroo ammaa kanatti rakkoo Oromiyaa keessatti darbee mul'achaa jiruuf tumsi hawaasa Oromoo idil addunyaa murteessaadha jechuudhaan ergaalee isaanii dabarfatanii jiran. Keessaayyuu yeroo ammaa kanatti godinoota kibba ba'a Oromiyaa fi jiddu galeessa Oromiyaa akkasumas lixa Oromiyaa keessatti dhimma nageenyaatiin wal qabatee namoonni hedduun qe'ee irraa buqqa'uun isaan nu yaachisa jechuudhaan dhalattoonni Oromoo kutaalee adda addaa ergaa dabarfatanii jiran. Wallaggaa keessatti dhimmi nageenyaa haala ajaa'ibsiisaan rakkoo keessa jira kan jedhan qeerroon kutaalee adda addaa haaluma kanaan kibba ba'a Oromiyaa sababa hongeetiin lubbuun beelladoota hedduu darbuu bira darbee hawaasni jireenya gadadoo keessa jira kan jedhan qeerroon Oromiyaa haaluma kanaan kibba ba'a Oromiyaa godina Baalee aanaa Gurraadhaa Molee fi isaan biroo keessatti haleellaa humni waraana Somaaliyaa irra geggeesse namoonni hedduun manni isaanii jalaa gubatee jira. Arantan isaan gaddeebisnee dhaabuudhaaf fi humna nu barbaachisa jechuudhaan dhalattoonni godinichaas kallattiilee adda addaatiin ergaa dabarfatanii jiran. Armaan duraa haleellaa mootummaan naannoo Sumaalee uummata keenya nagaarra geggeesseen qabeenya hedduun manceeraa qabeenya hedduun saamamee jira. Kanaaf isaan arantana qe'eetti deebuudhaaf humna qabanii tumsi hawaasa Oromoo idil addunyaa murteessaadha kan jedhu ergaalee hawaasichaa godinaati. Kuni kanumaan osoo jiru godina Baaleerraa qamadiin oomishamuudhaan gara biyya ormaatti eksporti godhamaa jira. Garuu hawaasni keenya gammoojjii Baalee keessatti rakkoo gurguddaa isa mudateef obboleewwan keenyaa kanneen biyyi mirga namoomaan eeggamne shamarran keenya jala harka qabachuu erga jalqabanii waggoota 7 lakkoofsanii jiranii. Kanaaf immootu har'antanaa shamarran keenya biyyoota Arabaa keessa jiran hedduun isaanii rakkinnoota kanarraa qoqqoodamuudhaan isaanis miidhaa gurguddaa keessa galanii jiranii. Kanaaf uummanni keenya dammaqiinsaan ammas qabeenya naannicharraa argamu biyya ormaatti eksporti gochuun duratti hawaasa keenya kan beela'ee fi beelattiin baasuudhaaf osoo kiyyeeffame kan jedhu ergaaleen adda addaa gara MWT'n nu dhaqqabee jira. Akkuma argaa turretti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad guyyaa Elgaddaa godina Baalee deemuudhaan waajjira qonna sinaanaarraa qamadiin gara biyyoota alaatti eksport gochuu dandeenya jechuudhaan suuraaleen adda addaa wal harkaa fuudhamaa darbamanii jiran. Kanaan wal qabachuudhaan dhalattoonni godinichaa rakkoon hamaan godina keenya keessa soo jiru akkamitti qamadiin gara biyya ormaatti eksport godhama kan jedhu gaaffii kallattiilee adda addaatiin ka'aa jiran keessaa isaan hangafaati. Marigaa oduu kan qopheessine dhiyeessine gara MWT'n warroonni nu dhaggeeffachaa turtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jecha
barrii bara bilisummaa gadaan gadaa tokkummaa nuuf haa ta'u jecha sagantaa oduu keenya asirratti xumuruudhaaf dirqamnee jirra.